dura dursu anatu ani bisikata dugajirtu to akkasi waan taateef ani ammoo gabayammaan tun haadhaabattu waan jedhuun abdii illee irra gadi jedhe yoo rabboo maaf na jaalatuun kan kee dhugaa taate yoo dhugamanullee diinii kanaaf kasi jaalannu taate waan isin jedhe fuudhi jedheeni maalatti ni minaaf haga sin abdadhuuf hagas jedhe malee biyyan jiru beekanii waa itti namadhu waan namatanii islaamummaa qabadhaa jedhe harka ol baasanii shaataa qabsiisee shakkanadhee herreegadhee yaa rabbi naa herreegadhee biraa guuta wanni waan akkasii jiruu kee keessa na gammachiisee jiru ana malee rabbi naa fedhe baadiyyaa matana keessa deema wallahi doktor Asliin qabate warri jalaan jiru ka akka Bilaal Ooroo kenna qabate aytanillee qabate ada social media tanarratti guddaadhaan eegina iskintichuma baadiyyaa keessa deemee waa shakkalatu jettanii akkasitti quba na qabaattanii ammoo kanuma ta'uu wajjin quba nu qabaattanii guyyaa nuti dhufne fuula keessan diiniidhaaf namni waan nama irra jiru sana osoo hin taane karoora abbaan ittiin deemu saniif nama kabaja guddaan nama maa guddisa kennaan guddina ofiitii fi jedhan dhugamatti doktor Asliin akkaataa marraa dubbate kana keessatti ragaa osoo nama biroo taateeti wal bira mirkaneessaa sirriin finne fidaa jedha jedheetiin akkasitti dubbatuun kunillee namni eegana ammallee haqiiqa lafa jiru laakiin ammoo fuula keessan laalle kaayoosin keessatti isin beennutu diini nama diiniif kabajnaa jettanii ulfinna akkanatti nutti godhuu kana ammallee wanni isin beekuu qabdan yoo nullee kabajiran sanyitee sarabbii kabaja yoo nullee maqaa diinii qabanneetumaan akkanumatti lashmallee nu gootanii nu biraa guuttan homatu sanyitti isin daba garuutu dalagatuun teessantuun hedduu isinirraa gamman baga osoma dubbatuu dandeettan osoma loluu dandeettan osoma mormuu dandeettan namni diinii yoo dhufe biran tarru jechaa kana fakkeenyummaa bareedaa baga namatti illee mul'iftan namni illee waa isinirraa bara osoo nammas dhufe sheeticha illee Asliin doktor Asliin sheettaanii jedhan tokko illee achitti kun arrabsee mutut godhee achaari yoo jedhan boru zooree tumaan simatti gala laakiin ulfinni ati diiniif na kabajjetuni sirre sanyii teetitti illee rabbi haa dabarsu si qofaa miti hayyoota keenya warra sirra jiru warra koree nutu kee dubbee harkaa qaba eessaan fuutanii fiddan nu eessan nu gattan osoo jedhe ummata danda'u ka kana danda'u wajjin ammoo wanni isin dubbattanuu teenna jettanii na kabajjan rabbiin ulfina diinii duniyaallee rabbi isinii haa godhu isinii miti sanyii teessanitti rabbi haa dabarsu ammallee baga dubbattanillee baga laaltanillee baga deebitanillee baga araaramtanillee baga ni yaalanna jettanillee maraayyuu hayyoomuma namni kan gabayaara ammoo shayitaanni dhufeeti dalagatu ummata kan addaan bittindeesse anillee abbaa zarriitii wallolee yookaan nama birootii wallolee lamuu sin dubbisu nan dubbisi sin beeku nan beekin jedhee akka deemuuf ture gabayaan shayitaana sun muluun diiggame amma namni maan nurraa fudhata ummanni sun yeroo walikka wallola malee ufii wal jalaa dhagaa yoo jiran we are going to be the role model fakkeenyummaa gaarii wal jalaa dhagahuun wal jalaa deemuun wal kabajuun ulfinni sanyii teessanitti haa dabru ani duuba du'aa isinii godha ammoo wanni takkatti ani qabu faaya diinii keessatti illee qabaatu baadhu du'aa'ii ulamaa kana hedduu isaa qaba Itoophiyaa tana keessa ulamaa biyya keenya keessa jiru gurguddaa namni quban qabne irraa du'aa'ii qaba du'aa'ii masa yoo isinii goosise akkatti masaniin inshaallah rabbi kiyyarra kajeellaa qaba yoo qarallee hankoon isin bira jiraate rabbi isin qurcee yoo qarallee laafinni isin bira jiraate rabbi isin jabeessee yoo qarallee wanni rabbiin keessa isin komatu jiraate gara jaalala rabbiititti rabbi isin baase nama addunyaa addaan bittinnoofte nama hawaasummaadhaan wantoota gara garaatiin addaan bittinnaa nama waliin ijaaru rabbi isin haa taasisu naaf galatooma anillee eegana sadarkaa diiniidhaan na kabajuun keessan akka nama tokkootitti warra karoora ummata islaamaa afoo dhaabatu hooggansa islaamaati majlisa jedhamee diini jedhamee daa'ii jedhamee socho'a jettanii tan diiniif na kabajuun keessan namni ulfinna namaa qabeenyummaa namaa laalu diinii namaa laala diinii laaltanii diiniin isinirraa mul'ate sanyii keessanitti haa dabru naaf galatooma warrootiin koreelee dhiifama isin gaafadhaa qalbii seenaa waan isinarra keettanillee ammoo haga danda'ameen qarallee abdiillee dubbisee jira amma karattillee dubbatu baatu inshaallah waan isin jechuun ustaaza afaan isin jedhu bakka bareedu jiran yaa dubbatu bilaal qoy waa'ee sumayyaa kana jiran qoy waan san garuu fi fedhee dhiifama sumatti asli geeffatanii qo'a qarallee dubbisee maal jedhu jedhu bitadhaa ustaaz waan sani an haqiiqaa jiru namni wanti hundinuu teknika barbaada beeytani amma namni waa namatti dubbatu yeroo tokko akkanatti wanni an abdi dubbadhu jira wanni suutaan sosobadhee taasa'u jira amma abdii wal bira jirra akkasuma malee namoonni biroolee na bira jiran ammatti akkanallee jechoo baatu haqiiqaa waan kana lafa jalallee laalleerra ammatti illee waan kana godhuu baatu wanni isin dhukkubsu nu dhukkubsa wanni isin tartiiba ummata islaamaatii tola jettan hundinuu nuu ta'a wareegama qabu kafalamuu qabu kafallee akka itti deemuu qabnutti deemnee waan dalaguu qabnu dalagnee waan qalbii keennallee nu fayyisee
nullee fakkeenyummaa ummata birootiillee nu taasisu dalaguudhaaf hangama kiyyaa qophiidha. Qarallee tuttuqe ilaalellee haqiiqa jiru nattillee dubbatellee namni namoonni nama keessaan bahu yeroo tokko hamiira keessa dubbatu malee ani miidhamuun isii anaa faayidaan qabu jedhe. Isa maaltu itti aana suuta qorannee tartiiba isinii goona sanillee fudhadhe tagama koree warra biyya keessa warri onlaayinaa dhiifama nu gootanii warra biyya keessaallee natu dubbise akkaataa maluu qabutti akkaataa ta'uu qabutti natu inshaallah kanallee qurcaa ta'amma booda isinii kennine warra onlaayinii wanni amma lafa jirtu sunniin tartiibotii jirtu amma mallaqqootii konkolaataa sanillee deemnee ilaallee yoo fayyaa qabaate fayyama qabaatu isaa gurguru wanni nu ummata rakkifnuuf tokko hin jiru. Yoo ammallee wanni biroollee ka jiraatu taate ni barbaanna ummata keenya hin rakkifu. Qalbiin ummata keenya ammoo akkuma amma ijaarame kanatti itti fufuu qaba. Namni rabbi isaa laaffisee lakkanii qooda kana keessaa fudhadhaa sun hin tuqamini taqara niyyate akkasuma taateettu jedhallee hin dhoorginu. Laakiin ammoo kanaaf ol baanee ammallee hin dubbannu yoo isin itti deemtanillee isin hin dhoorginu maraayyuu inshaallah walumaa wajjin taaneetiin sochoonaa san akkasii qubanaa qabaattanii rabbiin alaamana keessan duraa duuba keessan bayaagala keessan rabbiin yoo nama ijaare namni nama diigu hin jirre ijaarama diigamni hin jirre rabbiin isin ijaare qalbii keessanitti imaana sammuu keessanitti hayyooma arraba keessanitti eegana ammallee collooma dalagaa teessan keessatti milkaahinna ijaarama jireenya keessan keessatti tokkummaa fakkeenyummaa keessan keessatti kinniis rabbiin isin haa taasisuu isin jedha barakallahu fiikum. Namni yaada qabdanii jirtanii ustaazna sondee. Abbaa murtiitii kennaa harka duratti ittiin dubbadha. Abbaa murtii dubbadha. Gaggabaasa lama dhabsiisina. Laalli ustaazni keenya deebisaa kennaa Ayyee ulfaadha ani daqiiqaa takkanatti hin fudhatu. wanni jiru maali beektanii ishii dubbachuuf miti ani wama adeemsuma kana wanni jechuudhaaf malee wanni jiru akkuma reefi akkuma ustaaz Xaalibuun koree sanillee as yaamanii akka koreetti waan balleessinillee balleessaa fudhannee waan abdiin dogongorellee dogongoramee dhimma abdii ammallee karaa fi seeraa fi heeraan mallaqa isaa hafullee yoo gahellee gahe jedhee koreen kana booda tabraallee uumamtu waa'ee dhimmi abdii raggaasaadhaa seeraa fi heeraan tartiiba qabatee deemuudha qaba. Yoo mallaqni gahee jira yoo hin geenne jedhamee tartiibaan deemuu qaba. Obbin ta'e banamee hafuun qabu waan kana hundaa'u ustaaz Xaalibutti dhiifne nullee nu araarsaa yoo balleessine balleessa nutti mura obboleessa keenya wal dhabuu hin barbaannu obboleessa keenya yoo dadhabne du'aa godhuu fi barbaanne yoo qabaanne immoo kennaaf wallahi hammeenya isa tokko illee hin qabnu gaaf san cinaa dhaabbannee gaaf inni miilaan deemu wanti cinaan dhaabbanneef illee hin jiru anallee akka hamatti akka jabatti na fudhate waan ta'eef waan kana ustaaz Xaayirfaallee nullee gidduu kanatti nama badaa ta'aa jirra gaafa laalu nullee nu araarsa jechuu fi ustaaza kiyya dhiifama abbaa murtiitti fufa. Hayyee ulfaadha galatooma andurallee wanni waan kana sinafoo dhaabbataa turee fi bakkuma tana bakka amma isheen dhufanii fala nuu kaa'anii ulfaadha galatooma isaanii jechuu barbaada ustaaz Xaalibu. Wanni isaan amma duratti ladda tuttuqaa turan sanillee wanni ustaaza kiyyaa Buzarii fi Eedariinillee walafoo nu dhaabe bakkan isiniin jedhallee bakkuma amma isaan tuqan san jalqabarra tuqan sanii san hunda amma isaan gabaabatti nuu fixanii ulfaadha galatoomaa isaaniin jechuu barbaadna. Dr. Aslee ammoo qaraara qolsi fuudhee ammallee olsi haa fuudhu. Ta'amba biratti dabdellee si biratti haa qajeeltu qaraatu waa qabdaaf rabbi waa maraa qajeelchee. Ani wanni isaaniin amma sheekaan jechuu barbaadu waan tokko ka'anillee keessaan beekutu jiraaf waan san afoo dhaabbataa ture. Dr. Asleen yookiin sobee ebaluun sobee osoo ta'uu hin taane rakkoo ijoollee kanneen jidduu jiru rakkinni hin jira akka jiru hin beekna ustaaza. Rakkoo kana amma eega isin dhuftanii jettan homaa nama biraallee hin barbaachisu. Isin keessoo keessan san kaachi ka koree biyyaa san achumatti nuu fixa. Ka waa'ee amma mucayyoollee alhamdulillahi dubbiinuu bareeda taate Dr. Asleellee waan qabateetu jira. Sanillee Dr. Asleelleen waliigaltanii yaada tokkorra jirra. Sanillee isinummaan furmaata nuu godha. Ulfaadha rabbi jazaa isinii haa deebisu. Wannummaan nu durallee walafoo dhaabbanneef kanuma malee wanni biraa dhammeenni hin jiru. Jarri tunniin lamaan walitti dhufuu qabdi. Araarri jidduutti bu'uu qabaa. Dhugaan bahuu qabdi. Yaada jedhurra dhaabbannee dubbataa turre dhugaallee hin baate araarrillee bu'e hundi keessanuu ulfaadha galatoomaa jazaakumullahu khairan isiniin jechuun barbaadu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan durseetiin ustaada keenya Ali Biridallaa hedduu ulfaadha jedhaani maaliif jennaani wanni tun gaafa kaleessa lafaa kaatu gaafa Dr. Asliin lafaa kaasee waan kana dubbataa ture wanni kun garamittiin nu deema dhumni isaa garamta waan jedhu akka manaamaatitti abjuunitu ta'e dhugumatti haala amma dhumate kanaan haala amma fala argateetiin falli gadi dhufe kanaan fala argate jedhaani yaa haqiiqatti dhugaa rabbiitti jechuudha. Kulmaahu galiiwwan wanta kana keessa jiru hedduu hanga funaanamu hanga barbaadamu takka ta'ee dubbiin kun ati dhaabatan jenna haqiiqatti rabbiin fala namaa buusa isin fala buuftan dhuftanii fala furmaataa keettanii asliin illee isaan jalaa deebuu keetitti illee ulfaadhu siin jedha maaliif jennaan waan kana keessa sakatta'ee yoo hatta birriin takkatti wal jala milite birrii wal takkatti wal jala milite san bakka deebisa malee hin dhiisu osoo sin ta'uu baate jechuun kan kee haadha qabaachuu yasanuu qabaattuu jedhan namni kun beektaa yoo wal jalaa deebi'u yoo wal jalaa deebi'eetiin haqiiqa garaa laafee dhugaarra dhaabbatu hedduu nama gammachiisa hedduu ulfaadhu siin jechuu barbaada. Kanachirraa hafte ammootu akka mareef tana Ustaaz Taalib Biridallaan jedhan kana wanni kun asuma dhaabbachuudha qaba. Waan asirra tarte waan asirraa gadi bu'ameen wanni biraa hin dubbatamu waan kun hin haasa'amu hin sakatta'amu kana booda dubbiin asuma dhumattee jedhan. Akkatti ammootu waan amma heedan dhaamate kana warra koree sana fidaati waliif fidaa jara kanneen waliif fayyoomsa garaa fayyaa walii haa ta'ani. Ummanni kun ummata argitanii ta'anii kaleessallee waliin dhaabate ummata hadhallee waliin dhaabachuu deemu. Namni kun gaafa rakkoo wal bira dhaabatee gaafa gammachuu wal biraa galuu wayituu hin danda'u. Jara kanallee ofumaa keessanii akkuma tana dhuftanii fala keettan sanallee fala itti godhaa jarallee walitti araarsaa kanaaf hedduu ulfaadhaa rabbi sadarkaa keessan ammallee ol isinaa fuudhuu jechuu barbaada. Asliin keessumaahuu galatoomi akkanatti nama jalaa deebi'uu kan keetitti wallahi hedduu gammachuu itti qaba. Salaamu alaikum. Kanaa kenni anillee dhugumatti hojiin hojjetame hojii boonsaadha. Asumaan waa takka jedhee yoo haasofni kiyya akka tasaa dongorana deebistanii waa lama kaasuu fedha. Ustaazni ni beekan rakkoowwan yeroo akkanaa kan mudatan irratti keessaan gad dhufuudhaaf waa jedhu isin afoo dhaabbataa ture. Hattiif dhugaa warri qabatee warri akka bakka buumaan fuudhaa oofaa jiran kunillee keessa jiran waan nagootan tana gabaabsee dubbii tana gabaabsuudhaaf Ustaaz Taalibu waan jechuu barbaadu asumatti namoota online irra argaran kana qajeela isaa warra Abuzarii fi Aiderfas keessa taa'irfa jiranii jara tana asumarra ofii goosiftanii yeroo ittaantaniif illee isinii salphataa deema waan ta'eef namoota itti dabalamuu irra dabaltanii sirreessuu dandeettan yaada jedhu asuma kaa'u barbaada. Warra asuma jiru abdiillee jarlee as jiran yaada kiyya ittaan suudhaan ni beettanii yeroo rakkoo akkanaa kana uumamu mucaa isin bira jiruun beettan Bilaaliin ni beettan. Mucaa isaa kan isa bira jiru somba waraananii waggaa lamaaf uumama walii rakkataa ture. Nama kana asbee asliin natti meera naanaa jiru. Abbaa murtii fa'aa beekanii namoonni waliin taa'aa turanii hanga addaa mucaa isarraa hafte achirra waan kafalamu isaaniin dubbatanii jechuudha. Namoonni rakkoo kanaaf gaafa du'anillee amantii tana ciniinii warroon du'an jira. Amantiin tun namaaf hin fudhatan namaaf hin dhiisanii kanarratti wanni jechuu barbaadu ijoollee tana gadi qabaa galatallee qabanii miidhamallee qabanii waan dhugaa harka qabatanillee qaccawee qabanii harkaa qaban waan ta'eef waan kana dubbatanii ija hamtuudhaan wallaalu wal sodaatuuf wal sodaachisuu wanni jiru sunillee akka hin jiraanne asumaan Ustaaz Taalibuu irratti dubbachuu barbaada. Maaliif jennaan sodaawwan wanni haasawamaa dure tokko tokko waan jiruuf jechuudha. Kan biraa ammoo asliidhaan galatoomi. Haka kan ol baaftee dhugaa tan ol baastee namoota amansiifamuu qabuu fi amansiistee anaa kanaayyuu seeraan qabdee na amansiistee anillee ammoo akka keessaan ammoo isin waliin haasaa achiin ammoo ustaazota kana faana bu'ee Taalibuufa keessaan haasofsiisee jalqabarraa hanga isaan mana isaaniirraa ba'anirraa hanga dhuma haga isaa amma isin waliin jiru kan waliin jira jechuudha. Even anillee gara biraan deemne isin waliin jira kunoo isaan na bira jiranii maaliifuu wannuma isiniin jedhuu fedhe san maa gadi buuftanii nama lafa kennitanii dhugaa tana dadanii statementii baaftanii ol hin baafne namoota kanarraa maa hin dhugaa hin baafne kan jedhu ture. Abdiinillee kana ustaaznillee kana statementiinillee kana itti bakka quuftanii dhabattanillee waan isin quuttu asuma baafadhaa ulfaadhaa galatooma isiniin jechuu barbaada.
kabajaa nu biraa qabdanii ustaaza galata nu biraa qabdanii waan uummata keessaniif saba keessanii gootaniif waa amma gootanitti illee ulfaadha jazaakumullah khairaa warri asirratti dadhabda hundi keessanuu maqaa dusiin dhoofne taa warri gootan koppiliinki warri gootan warri abaaboo darbitan warri yaada mana kana jabeessite hundi keessan jazaakallah khairan isin jechuu barbaada ulfaadha. السلام عليكم نقاتي غرغله غرغله امتا يكدا خلاص استاذ طالبوني ربي الله استاذ وانو دام تقبلني ري اصلي كيف الله كوزا كذا نهرجا واي زميا واي رغيتان فاميلي اللي دورا والو اللي دفه كبنا وزنه اكما ترامبي دفتني اركا كنتني برا Andura egalolli ammate gara chittenayatu jedhetini maatille hunda fidu tureeyyu obsee tokkotu ija gubbaa kana laata jedhiru minam shayxaani gizee shekkonni ma dhagenne qaraulee baattenaan jenna wiixatatti ayyeen jarjarru wiixatatti achi eeyna jennee dabarsine ofirra faamilii wajjin wiixatatti beellama qabna kanaafi waan mucattillee innillee akkaatallee wal fakkaata ummanni sun amantii biraa keessaa ilmoo ofii barbaadaa jiran gara bira dhaqanii amma ijoollee baay'ee jira meeriyoonni kenna warri amantii biraatirraa dhufan kaadhaa abbaan qabrii kiyyara dhaabatin jedhini haadhaaf abballee ummatuma islaamaa kana gorattee jiraattu jira barbaadaa jiran nu dhiiftee deemte jennu dhaleedha waan taateef anillee beellama seeneef waan ta'eef isinumarra dhiisaa lakkoofsa keessan na ergitanii waan irra geettan ani mootu waan isin rageettan abbaa beeksisaa deema yoo ka isin wal dubbisiisuu illee akka barbaachisaa ta'e lakkoofsa keessan abbaa mucayyootii hin kenna wal isin dubbisiisaa isinumarratti dhiisaa hawaasa kanaa wani dhaamtan yoo jiraattan. Asli Qaama addaa ayyaana kana. Osoo ustaadni dhaamii waan gootu rabbi darajaa sana sii kenne ustaadni kuma dhibba sadii seenuudhaaf nama kuma sadi qofa tafaa al takka akka foollee godhanii kuma dhibba sadiin deeman. Nama kuma kudha afurii fi dhibba tokko namni kuma sadi qofaa foollee godhan ustaaz Aidaroo kiyya amma ifaaje rabbirra herreegadha jedheeshe yoo foolotti na jalaa jijjiiramte na jalaa nuti jijjiiru jira waa kuma dhibba sadii seentii deemte nama kuma lama qofa tafaa nama lama faasite. Wanni koonu yaadni isin dhugaadhaaf utunni Haidaroo hin dubbatillee bareeda fooloo ani akkasittillee eebuun qabu namni rabbi fide haaf dhufu oma wanni waan sanii fi khayrii wanni nu dalanne tanaan akka nu jalaan sharafamne jechaa fi carraaqneen kenna dubbanneen kenna rabbi irraa waa arganne dhugamatti faman aslaha fa'ajruhu ala Allah namni obboleessan tokko kan eegana ammallee zanni walitti badeetiin jedhe walitti hidhuu kanaan mindaa guddaa rabbi irraa argata tanaammoo rabbi irratti kajeella waan taateef wanni gabaabbinaan isinidhaamu hayyoota kiyya yeroo tokko jireenya kana keessatti rakkooleen nama mudata rakkoon nama mudatuun isii gaafiin qabu imalli keessatti wadhabbiin zanni walitti baduun walitti mufatuun wal komatuun yeroo tokko yeroo masmara kallattii walii bilbiltaniin jechoo walii haasoftanillee yoo godhattan yeroo rakkoon argame nama san irra addunyaan tullachuu gamanattillee eenyuun dhagaa jechaa qalbiin keessa yaadu osoo sooshaal miidiyaatti waliin baasin namoota akkasii biyya keessa ni qabdani nama isinii dhaga'u nama isinii ergamu anam akka nama tokkootitti karoora rakkoo onlaayinaa irraa tana yoo ol bahee haasa'u yeroo ittiin qabaanne malee waan lafa jalatti waan humna keessanii ol ta'e hayyuu biyyi qabduu fi beekaa biyyi qabduu fi manguddoota biyyi qabduu hunda alhamdulillah biyya guutuu daqiiqaa kan gumaa haga yookaan ammallee sabbarchilootii jedha wal fidatillee araarsee deemee jira waan taateef yoo rabbii kiyyatti hirkadhee dhugaa qalbiin tiya keessa nagaa qabaatte ummata kana walitti sulii ijaaruu ni danda'a. Biyya keessaa nama qopheeffadhaa yeroo tokko kaayadhaa ni qabdanii karaa waan argitan san sooshaal miidiyaan kun nama isinii gammadu qofaa miti nama isinittillee waan kanatti eegana ammallee gaddutullee akkuma gaddullee jiru katti gammadullee jira waan isin taatan keessatti wanni akkasii akka argamu hayyooma keessaniif namooma keessan addunyaan fakkeenya haa godhattu waan jiru gubbaarra waliin dubbattee keessoon fixattii tana lachuuyyuu ni dandeettani yoo isin humnaa ol ta'e gaafni tokkostanillee jiraatu ni mala misaa'ila qabdanillee ma tokkostani haga sadarkaa san ga'uu qabutti nu jalaan baasina dhugamallee yoo taateetiin jette amma doktoraa siniinillee ani jaarsallee haa jedhu malee dargaggummaanillee homatu keessa hafee jira namni yeroo tokko onneenillee yookaan dargaggummaan nama jiraatu ni malaa
ilaalchina maallee dargaggummaa keessa jiraatu ni mala hedduu tokko eegana ammallee sitti illee dhiyaatu baanu quba si qabateef nama mudhata hawaasa keessatti taate iddoo jirtutti yoo namni illee lolaati awwalaan nama qabbanee isaa ta'e nama uummata akka dubbatu hin dandeenye miskiinu wayii ta'iituma irra aga takkaas irra deemanii kera hidda kan kee 360 keessaa takkatti si haftuutti tokkosini takkatti yoo si haftee kera homaa duniyaa irraa si godaan simnaan qofti yoo dhufte lakki hin ta'u jechaa san bira yoo geetti malee tana qalbii keessan naa qabadhaa hedduu tokko isin kabajallee isin jaaladhallee rabbiin ulfina diinii duniyaa isin haa kennuuti waan kana karoora kanaan akkuma amma